Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa Ona Laaloo Asab keessatti tarkaanfii cimaa waraana PP Abdii kutachiisu fudhachuu isaa beeksisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Akka kanaanis har'a waaree booda adoolessa 24 bara 2022 toora sa'a 7:30 irratti kormiin lixa Oromiyaa waboon godina lixaa Ona Laaloo Asabii gandaa Xoosii Biringee jedhamtu keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhateen 13 ajjeesu 8 madeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon godina lixaa Shaggar Onoota 3 keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu ibsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessuudhaan reefka ishee allaattii sooruu itti fufee jira. Haaluma kanaan kaleessa adoolessa 23 bara 2022 lixa Shaggar Onoota akka Meettaa Roobii Jalduu fi Indabarat keessatti loltoota bilxiginnaa irratti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Ona Meettaa Roobii ganda galaa bakka addaa Riqicha Qoricha jedhamtutti lola wabbiin sabaa waboon bilxiginnaa irratti gaggeesseen loltoota bilxiginnaa irraa 39 ajjeesuun 20 takka madeessee jira. Lola kanaaf humni reebduun Ona Jalduu magaalaa Goojjoo fi Boonii irraa ganda Kibbeetti wal yaammachuun osoo gara lolaa deemaa jirtu osoo Kilbee irraa hin bahin waboon itti marsuudhaan tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen battalatti 23 ajjeesu 14 madeessee jira. Tarkaanfii waboon fudhatu itti fufuun guyyuma kaleessaa Ona Abunaa Gindabirat ganda Garbii Gooleetti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen 10 takka ajjeesuun 8 madeessee jira. Lola kaleessaa Ona Meettaa Roobii fi Jalduu keessatti gaggeeffameen waraanni bilxiginnaa reefki ishee achumatti gatamuudhaan madoo isaanii konkolaataa 3F1 fi ambulaansii 3 fuudhanii deemanii jiran. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa Cibraan Goroo Dugdaa fi Cibraan Gumaa Baasaa Tuulaa Surroo waliin ta'uun aanaa galaan magaalaa Toree iddoo addaa Tooree baadiyyaa jedhamtutti lukkeelee diinaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan taate osoo isiin gocha suukanneessaa kana abdii uummataa kutachiisu uummata irratti dalagaa mana uummataa Oromoo ibiddaan gubaa deemtu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon haaloo uummata ofiitiif qabeenya uummata isaatiif jecha ibidda itti qabsiisee korneelota ajajoota hedduu dabalateen namoota 49 du'aan yommuu adabu 22 ammoo madoo damdammii hin qabneen adabee jira. Kan hafees reefkaa fi madoo gurrattee hospitaala magaalaa gudditti aanaa galaan Tooreetti yommuu galtu reefka koroneeltichaa dabalatee kan nama 10 takka dirree mana sagadaa Tooreetti akka awwaallatte maddeen keenya nuuf himanii jiru. Oduma wal fakkaatuun ammas guyyaadeen gaddaa irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddu galeessa Oromiyaa godina Shaggar aanaa Liibaan Cuqqaallaa ganda Ilmoo Cuqqaallaa bakka addaa Hojjaa Duree Jiddaa jedhamtutti kibxata darbee adoolessa 19 bara 2022 ganama keessaa naannoo sa'a 5tti lolli eegaluun hanga galgalaatti gooticha waraana bilisummaa Oromoo fi tiksoota impaayera nafxanyaa gidduutti gaggeeffameen injifannoo boonsaan galmaa'anii jiru. Haaluma kanaan meeshaalee waraanaa garaagaraa diina irraa booji'uudhaan mooraa qobsoo bilisummaa Oromootiif galii taasifamee jira. Lola gaggeeffame irratti abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon loltoota diinaa 40 ol battalumatti ajjeesu 7 ol immoo harkaan ari'ee qabee jira. Naannoo Somaalee miseensota Al-Shabaab 100 ol ajjeesuu ibsite. Dhiyeenya miseensonni hidhattoota gartuu Al-Shabaab 100 ol gara Itoophiyaa seenan ajjeefamuu isaanii manni marii nageenya naannoo Somaalee beeksisee duula guyyaa 3 gaggeeffameen miseensonni Al-Shabaab 100 ol ajjeefamuu isaanii fi guutumaa guututti barbadeeffamuu isaanii manni maree kun ibsa kamisaa adoolessa 14 bara 2014 irratti baaseen ibsee jira. Guyyoota 8 dura naannoo Atoo jedhamuun gara naannoo Somaalee godina Afdheer jedhamu seenuun isaa ibsuun gartuun Al-Shabaab hidhattoota waraanaa adda bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shannee jedhee komatu waliin wal arguuf karoorfatee ture jechuudhaan ibsi kun ni eera. Miseensonni Al-Shabaab godina Elkeree keessaa darbanii gara naannoo Oromiyaa seenuun hidhattoota waboo waliin wal arguudhaaf karoorfatanis bakka yaadan akka hin geenye ibsamee jira. Konkolaattonni hidhattoota kanaa 13 gubachuu isaanii fi meeshaalee waraanaa qabatanii seenan booji'amuun ibsamee jira. Itoophiyaa irratti haleellaa gaggeessuun seenaa kan hin qabne Al-Shabaab kana dura haala hin baramneen daangaa ce'ee erga biyyattii seenee booda poolisii addaa naannoo Somaalee waliin lolli guddaan gaggeeffamee akka ture jiraattonni BBCtti himanii jiru.
Al-Shabaab dhiyeenya naannoolee daangaa irratti haleellaa gaggeessan walqabatee gartuu kana irraa miidhaan guddaan akka ga'e maddeen isaa eeruu kan gabaase Reuters. Poolisiin naannoo Somaalee meeshaa waraanaa maxarayyasii fi konkolaattota Al-Shabaab irraa booji'uu isaa gabaasee jira. Haaluma wal fakkaatan dubbi himaan gartuu Al-Shabaab gartichi gandoota lama to'achuu, miseensota poolisii addaa hedduu ajjeesuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu isaanii Reutersiif kan ibse yoo ta'u, waa'ee miidhaa hidhattoota Al-Shabaab irratti ga'ee dubbachuu irraa garuu of qusatee jira. Duula waraana guyyaa sadiif gaggeeffameen humni addaa naannoo Somaalee ga'ee guddaa akka qabate kan ibse manni maree nageenya naannoo Somaalee uummanni naannoo Somaalee nyaata, uffataa fi dhiiga gumaachuudhaan humna addaa bira dhaabbatanii jiru jedhan. Dabalataanis milkaa'ina duulichaa ilaalchisee odeeffannoon jiran uummataaf ifaa akka taasifaman manni maree kun ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun gara magaalaa Finfinnee seenuun haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf turan kan jedhaman miseensonni gartuulee adda addaa 450 ol ta'an qaamolee nageenyaatiin to'annoo jala oolfamuu isaanii manni maree tasgabbii fi nageenyaa federaalaa ibsa kaleessa adoolessa 16 bara 2014 baaseen beeksisee jira. Kanneen keessaa miseensonni gartuu Al-Shabaabii fi gartuu shororkeessaa idil addunyaa ISIS 30 takka Finfinnee keessatti haleellaa shororkeessummaa gaggeessuu fi goolii uumuuf otuu socho'anii namoota 454 qabaman keessatti ni argamu jedhee jira. Somaaliyaa keessatti haleellaa gurguddoo gaggeessuun kan beekamu gartuun Islaamummaa ibsa ofiin jedhu Al-Shabaab darbee biyya ollaa Keeniyaa keessattis haleellaa gaggeessuun ni beekama. Ta'us garuu waggoottan muraasa dura eegalee loltoota Somaaliyaatti bobbaasuun gartuu kanaan lolaa kan jirtu Itoophiyaa irratti gartuun kun haleellaa kana jedhamu gaggeessee hin beeku jedhan. Abbaan taayitaa daandii qilleensa Naayijeeriyaa jimmata irratti sababa hanqina boba'aa xiyyaaraan imaltoonni xiyyaaraan imaluu irraa akka of qusataniif akeekkachiisan. Dubbi himaan daandii qilleensaa imaltoonni balaliiwwan haqaman akka jiraatan eeguu qabu jedhanii jiru. Balaliiwwan karoorfaman haqamuu fi barfannaan hin barbaachisne buufataalee xiyyaara biyyattii guututti uumuu dabalatee jeequmsa guddaan uumamuu mala jechuun Okniyoon ibsa baasan irratti ibsanii jiru. Abbaan taayitaa kun erga muddee bara 2020 takkaa as gatiin boba'aa xiyyaaraa parsantaa 40 dabalee jira jedhan. Hanqina boba'aan alatti rakkooleen geejjiba qilleensaa dhaqqabee jiru. Buufata xiyyaaraa Murtaalaa Muhammaditti daandiin xiyyaarri irraa ka'u ranway kan jedhamu tokko cufamee jira jedhan. Akkasumas xiyyaarota suphamuu fi hojii dhaabaniif meeshaalee bituuf doolaarri USA akka hin jirre Okniyoon ibsanii jiru. Daandii qilleensaa 10 abbaa taayitaa kana jala kan jiran keessaa 2 balali'a dhaabanii jiru jechuun dubbatan. Abbaa taayitaa geejjiba qilleensa biyyattii daandii qilleensa daanaa Aayir sababa maallaqaa fi rakkoo balali'a irra deddeebi'uun uumamuun cufamee jira jedhan. Kontiraaktaroonni yeroo ammoo sababa baasii guddaa daandii qilleensaa hojjechiisuuf barbaachisuuf hanqina boba'aa xiyyaaraan yeroof tajaajila kennuu dhaabanii jiran. Tarkaanfii waboon Onasayyoo ganda dirree hayyuutti fudhateen hidhattoonni ilmaan Oromoo 15 waraana bilxiginnaatiin badii tokko malee qabamanii deemaa turan haleellaa kanaan akka gadhiifaman taasifamanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyuma sana tarkaanfii magaalaa Tayyoo keessatti fudhateen mooraa keessaa ari'ee baasuun qabeenya diinaa barbaachisoo fudhachuudhaan magaalaa gadhiisee ba'ee jira. Waboon zoonii lixaa tarkaanfii diinaa naasisaa fudhatee jira. Tarkaanfii cimaa kana kan fudhate godina lixaa Wallaggaa Ona Beegii ganda gabaa Kamisaa keessatti mooraa waraana bilxiginnaa irratti adoolessa 20 bara 2022 ganama toora sa'a 12 irraa kaasuudhaan hanga waaree booda sa'a 10 takkaa irratti taasiseen mooraa gabaa Kamisaa keessaa buqqisee jira. Waraana bilxiginnaa mooraa gabaa Kamisaa keessaa buqqisee kan ari'uun gara magaalaa Beegiitti kan galche yoo ta'u, guyyuma sana mooraa waraana bilxiginnaa magaalaa Beegii kan mana barumsa sadarkaa takkaffaa fi lammaffaa irratti tarkaanfii taasiseen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaan waraana bilxiginnaa irraa 50 ol yoo ajjeesu 25 madeessee jira. Yeroo ammaa hospitaala magaalaa Beegii keessatti dhukkubsataa cufa hospitaala keessaa baasuudhaan mooricha keessatti madoo isaanii yaalchisaa jiran. Bakki lolli itti gaggeeffametti hanga gabaasni kun qindaa'etti reefki waraana PPdhaa dirree irra akka jiru baramee jira. Lola kanaan qawwee EKM 12 hidhannoo waliin kan diina irraa hiikkatan yoo ta'u, waraana bilxiginnaa 2 ammoo harka kannachuudhaan nuti duraanis sirna gabroonfataa kanaatu nu gabroomte jechuudhaan wabotti galanii jiru. Ministeera badhaadhinaa fi nageenyaa obbo Xaayyee Danda'a akka jedhanitti Komishiinar Salamoon Taaddasaa hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalaa Burraayyuu kan turan
humna mootummaatiin ajjeefaman jedhan. Hoggansi Oromiyaa siyaasni qumaara uummataa burjaajessuuf taasifamudha jedhanii amanuu malee uummataaf yaaddoo hin qabu jedhan.